Guyyaan farra malaammaltummaa Itoophiyaatti kabajameen murteen malaammaltummaa waggaa 13 murtaa'uu fi malaammaltummaarraa harki qulqulluun badhaasa argachuun matootii oduu teenyaa yoo ta'an gabaasaalee biroos bal'inaan qabnaa hanga xumuraatti nu waliin turaa Arrastan Mahmad amma oduu bal'inaan. Itoophiyaatti Komishinarri Hoggansa Sodaa Balaa Itoophiyaa duraanii malaammaltummaadhaan yakkamaa ta'uun hidhaan waggaa 13 itti murtaa'uun himame. Ministeerri haqaa Daayirektoreetiin dhimma malaammaltummaa akka ibsetti baay'ina namoota komishinichaan hubataman saaxiluudhaan gargaarsi gosa adda addaa osoo namoota hubatame itti fayyadama dhuunfaaf ooluu bira hin ga'in mana kuusaa irraa akka gurgurame ibsan. Dhimma kana keessatti himanni akka hagayya 2014 madda maallaqaa yookaan qabeenya seeraan ala argame dhohisuuf akka ta'e ibsamee jira. Daarektarri waldaa gargaarsaa fi misooma Elshedaay Yaanee Walda Maariyaamii fi hojjettoonni biroo namoota kumaatamaan lakkaa'aman waliin hariiroo hin malle uumuun meeshaalee nyaataa mana kuusaa komishinichaa keessaa baasanii warshaalee daakuu fi namoota dhuunfaa birootti geessuun isaanii ni yaadatama. Godinaalee Amaaraa, Affaar, Oromiyaa naannoo Kibbaa kan duraanii keessatti jaarmiyaa saalqunnamtii saala walfakkaataa Elshedaay gurguruu fi itti fayyadama dhuunfaa liqii fi deeggarsaaf fayyadamuun seeraan ala dhaabbatichaaf kennamee jira. Sababa kanaaf kaffaltiin yeroo hedduu dhaabbata Elshedaay irraa maatii obbo Mitikuu Kaasaa bakka bu'uun raawwatamee jira. Keessattuu qamadii kuntaala 600 fi takkaa ol, boqqolloo kuntaala 40 takkaa ol, zayitii liitira 78 ol dhaabbata daldalaa fi komishinichaa waliin ta'uun ruuziin kuntaala 3 fi 999 ol warshaa daakuu magaalaa Adaamaatti gurguramee jira. Dhimma biraatiin qabxii 472 ol birrii miliyoona 8 akka deeggarsa himatamaa takkaffaa obbo Mitikuu Kaasaa fedhii karaa himatamaa lammaffaa fi himatamaa sadaffaa faayidaa dhuunfaaf mootummaan baase. Konkolaataa fi manneen maqaa ijoollee obbo Mitikuu fi abbaa warra isaaniitiin bitaman argamanii jiru. Himatamaan obbo Mitikuu Kaasaa haati warra isaanii aadde Soofiyaa Jamaalii fi intalti isaanii aadde Milkaa Mitikuu murtii yakkaa raawwatanii jiru. ለጸረ ሙስና ትግሉ ላሳይ ትጋትና ቁርጠኝነት ብሔራዊ የጸረ ሙስና ሻምፒዮን ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር Ministeera Muummee Dr. Abiyyi Ahmadiif badhaasni harka qulqulluu ja'amu kenname. Komishiniin farra malaammaltummaa federaalaa badhaasaa harka qulqulluu ja'amu Ministeera Muummee Dr. Abiyyi Ahmadiif kennuu isaa ibse. Badhaasni kun Ministeera Muummeef sababa kennameef qabsoo malaammaltummaa ittisuuf gumaacha taasisaniin bu'aa argameef akka ta'e komishinichi beeksisee jira. Badhaasa kanaas kan fuudhan Ministeera Muummee Dr. Abiyyi Ahmad bakka bu'uun Ministeera Muummee itti aanaa obbo Tamasgeen Xurunaa ta'uun gabaafame. Kana malees Itoophiyaa biyya malaammaltummaarraa bilisa ta'uun badhaadhinni itti dhugoome taasisuuf hojjetamaa jiraachuu ibse. Ministeerri Muummee itti aanaa obbo Tamasgeen Xurunaa mootummaan jijjiirama hojii hojjeteen piroojektota xumuramuu hin danda'aman ja'aman xumuruun qabeenya misoomaaf oolchuun magaalonni jijjiiramaa jiru ja'an. Jijjiirama as malaammaltummaa hir'isuuf mootummaan xiyyeeffannoo kennee hojjechaa jira jechuun komishinii farra malaammaltummaa Dr. Saamu'eel Hurqatoo dubbatan. Dabalataanis hubannoo hawaasaa cimsuun seera malaammaltummaa ittisuuf gargaaru baasuun akkasumas ga'ee miidiyaan malaammaltummaa saaxiluu keessatti qabu dabaluun hojiileen jajjabeessuun hojjetamaa akka jirus ibsanii jiran. Dhaloota naamusaan dhaabbilee hojimaataan dhaadannoo ja'uun guyyaa farra malaammaltummaa idila addunyaa 22ffaan sirnoota adda addaan kabajamaa ture arra sadarkaa biyyaatti kabajamuun xumuramee jira. Hojiin eenyummeessa dijitaalaa sirna baankii waliin walitti hidhuu ifatti eegalame. Ce'umsa damee faayinaansii dijitaalaatiif boqonnaan murteessaa kan ta'e hojii eenyummeessa dijitaalaa faayidaa sirna baankii waliin walitti hidhuun ifatti eegalamee jiraachuu baankiin biyyaalessaa ibse. Baankiin biyyaalessaa dhimmicha ilaalchisee ibsa baaseen guyyaa har'aa hojiin eenyummeessa dijitaalaa lakkoofsa herregaa maamiltoota baankiiwwan hunda waliin walitti hidhuu ifatti eegalamuu hime. Damee loltummaa irratti waliin hojjechuuf Itoophiyaa fi Zaambiyaan waliigaltee tumsaa mallatteessan. Itaamaajoor Shuumeen waliigalaa humna waraanaa Fiildi Maarshaal Biraanuu Juulaan Itaamaajoor Shuumii waliigalaa humna waraanaa Zaambiyaa Leetanaal Jeefrii Zi'eel waliin mari'atan. Itoophiyaan nageenya naannawaa fi biyyoota tasgabbeessuuf murannoon kan hojjettu ta'uu dubbatan Fiildi Maarshaal Biraanuu Juulaan. Hariiroo Zaambiyaa waliin jiru caalmatti cimsuuf kan hojjetan ta'us mirkaneessan.
Leetanaal Jeefrii Zi'eel gama isaaniitiin waliigalteen loltummaa biyyoota lamaan mallatteessan tumsa fooyya'aa uumuun fayyadamummaa waloo caalmatti guddisuuf qooda qabaachuus dubbatan. Konferansiin ga'umsa anniisaa Afrikaa yeroo jalqabaatiif Itoophiyaatti jalqabame. Har'a dura ta'an Komishinii Gamtaa Afrikaa kabajamoo Muhammad Ali Yusuf waliin konferansiin ga'umsa anniisaa Afrikaa yeroo jalqabaatiif magaalaa guddoo Afrikaa Finfinneetti jalqabame. Waltajjicha irrattis tattaaffii biyya keenya Itoophiyaan milkaa'ina oomishaa fi itti fayyadama anniisaa ardiilee galmaan ga'uuf tattaaffii taasisaa jirtu irratti muuxannoo biyya Itoophiyaa qooduu obbo Aadam Faaraa dubbatan. Sirni oomisha raabsaa fi itti fayyadama anniisaa Itoophiyaa filannoowwan anniisaa haaromfamuu danda'aniif dursa kan kennee fi adeemsa oomisha anniisaa keessatti dhiibbaa qilleensaa uumuu danda'u tilmaama keessa kan galche yoo ta'u, walitti hidhaminsa ardiilee fi misooma itti fufinsa qabuuf gumaacha olaanaa taasisuu biyyoota ollaa fayyadamoo taasisuu kaayyeeffatee hojiirra kan ooludha. Ardiin teenya Afrikaan filannoowwan anniisaa hedduudhaan tan guutamte yoo taatu sirna hiikoo naannoo ilaalcha keessa galchuun anniisaa maddisiisuudhaan akkasumas anniisaa oomishame ga'umsaan raabsuu fi itti fayyadamuudhaan abbaa biyyummaa anniisaa isii mirkaneessuu akka qabdus dhaaman. Kun dhimma barbaachisaa nuti Afrikaanonni irratti xiyyeeffachuu waliin hojjechuu muuxannoo wal jijjiiruu itti fufuu qabnudha jechuun obbo Aadam Faaraa dubbatan. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Gideon Ximootiyoos gita isaanii kan Paalestaayin waliin mari'atan. Ministeerri dhimma alaa Dr. Gideon Ximootiyoos gita isaanii Paalestaayin Veersaan Agaabeekiyaan Shaahin waliin waajjira isaaniitti wal arkuun mari'achuun himame. Ministeeronni kanneen dhimmoota nageenya naannoo fi idila addunyaa irratti yaada wal jijjiiruu isaanii odeeffannoowwan ministeera dhimma alaa irraa argame ni mul'isa. Eegaan kabajamtoota hordoftoota OVM oduu fi odeeffannoon har'aaf jennee walitti qabanne kanaan goolabamaa sagantaa birootiin hanga walitti deebinuu nagayaan nu tura.